الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان أجيفتوتك إنك كيرنا الحمد لله رب العالمين بقى جراتني سنين جنة بقى جرتنتي فارونك الله هاتي إن شاء الله تعالى أكما بيك كمو برومسك إنك قوياها الرأى سيناء أبو بكر الصديق سنرى اللي كتا شنفا جيني جرى وردوفين كيسا نفانا هاتو جنة دوبا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هدو أغرتني تاريني إساوان ديراتوف كتا تقفى لما فاسدفا فرفا جنة أو فجرة كتان شنفان كوياها الراكن موقف إسا أغرتي قدا كتا إجيشادا صحابة كيستي وان إسا غرسي سرى توكو سنمالي جنان غافة سلحي هديبيادا سلحي هديبيادا جداني أرارا أغرتي أرقم جدو أمتا مشركاتي في جدو أمتا مسلم توتا تت سنمالي أمني مسلم توتا غافة سنين كيستي umraa isaanii godhuudhaaf ka'anii agartee bayan yeroo isaan bayaniin keessatti ummanni agartee mushriktoota nabi muhammadin alayhi salaatu wassalaam akka inni ganna saniin keessatti umraa sanin goone dura dhaabbatan gaafa san agartee dura dhaabbannaa san keessatti nabiin kenna waan jedhe ummata mushriktoota kanarraa har'a waan tokko yoo isaan na gaafatan an isaanifin awwaadhaa wama isaan naan jedhan maraarra isaanif awwaadhaa jedhe achii duuba ummanni qureeshii kun warroonni mushriktoota ka gaafasanii nabii keenna alayhi salaatu wassalaam nabi muhammadin aarii guddaa itti qabanii duulli badriillee argamee dabree jira kanaaf jecha agartee akka malee gaafa duula badrii keessatti namni irraa fixame dubbii kanaaf jecha arabni maqaa nu balleessaa akkamitti muhammad dhufee makkaa seenaa kalee nama nurraa fixee nurraa booji'ee har'a dhufee yoo inni kaseenu taate eeybiteenna jedhan duuba akka inni hin seenne ni dhoorgina jedhanii bahanii eegan akkasitti nabii keenna seenuu dhoowwan yeroo kana agartee waan jedhaniin ati baranaa nurraa deebi'i waggaa dhufu kootu agartee umraa kee godhi sharxi irratti sharxiin sun maali waggaa dhufu yeroo dhuftee guyyaa sadi callaaf makkaa keessa ooltee bahu nurraa tanarratti walii haa galluu jedhaniin xawaafa kan kee waan maraa goote hayyee jedhanii sanirra walii galan ammallee waggaa 10 jidduu keennaaf jidduu kan keetitti loli dhaabbatu hayyee jedhanii walii galan ammallee nama islaamahee nurraa gama kan kee dhufe fuutee nutti deebisu nabi muhammad hayyee jedhe alayhi salaatu wassalaam nama immootu muslima keessaa bahee gara keenna dhufe akka nuti sitti hin deebifne hayyee jedhe nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam yoo laalan kalimaa kufrii fakkaatti miire akka malee dubbiin ulfaatti miire nama islaamahee agartee an islaama jedhee gama ummata muslimtootaa dhufe ummanni muslimtootaa qabee ofirraa kennuun akka malee ulfaata kanarra gaafatanii nabiin keenna hayyee jedhe umraa baranaallee hin gootu nurraa deebi'i hin seentu makka hayyee jedhe nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam dubbiin akka malee ulfaataadha jecha nabi muhammad jedhe kana sahaabaa tokkoofillee hin liqinfamne
namni martini dallane sahaban guutunni aaran nabi muhammad ma akkana nu godhe jedhani abbaa bakrii male radiyallahu anhu wa ardaahu rabbi sarraha jaalatu seenanta abbaa bakriiti dhageeffadha abbaa bakrii callatuyyuu tole jedhe in jaalate waanuma nabiin arge abbaan bakrii yaadni abbaa bakriiti fi yaadni nabii kennaa tokko ta'e ummata kaan irraa ni dhokate wanni abbaan bakriiti fi nabiin argan salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi ajaa'ib haga umar dallanee dubbii kanarraa nabii kennatti dhufee waan jedheen umar alaysa nabi alasta nabiyyallaahi haqqan ati nabiyyii dhugaan taane yaa nabi muhammad qultu balaa an nabiyyii dhugaati nabiin kenna akkana jedheen an nabiyyii dhugaati rabbiin na ergate umar dallanii akkana jedhe alasnaa alal haqqi wa aduwwunaa alal baaxil nuti karaa haqaa irratti hin jirru aduwwiin kenna karaa baaxilaa irratti hin jirtu nuti karaa haqaa irratti hin jirru nuti ummanni muslimtoota aduwwiin teenna karaa baaxilaa irratti hin jirtu jedhee gaafate akkana jedhee gaafate nabii kenna alayhi salaatu wassalaam nuti karaa haqaa irratti hin jirru jedhe aduwwiin kenna karaa baaxilaa irratti hin jiru jedhee gaafate umar nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam bala qaala bala nuti karaa irratti jirra aduwwiin kenna karaa baaxilaa irratti jira akkana jedhee deebiseef falima nu'uti daniyata fi diininaa idan yoos maaliif xiqqeenna agartee diinii kenna irratti nurratti fuuta jedheen nabii kennan maaliif xiqqeenna qeeballaa jedheen ummata agartee kaanurraa islaama'e ummata islaama'ee gama kenna dhufe qabne isaanitti deebisuun akkami jedheen nabii kennan akkamitti deebifnaa jedheen kun xiqqeenna ammallee agartee kaa nuti ummata umraadhaaf dhufe umraa kana agartee hin seentanii barana nurraa deebi'aa nuun jedhani akkami qeeballaa yaa dubbii tan mee akkami qeeballa jedheen nabii kennan alayhi salaatu wassalaam maaliif xiqqeenna kana nurratti fuuta yaa nabi muhammad jedheen duuba qaala ni jedhe nabiin kenna innii rasuulullah walastu aasiihi wa huwa naasiri ani rasuula rabbiiti rabbiin tumsaa kiyya ani ergamaa rabbiiti jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam an ergamaa rabbiiti rabbii kiyya ka kilaafu hin taane rabbiin immoo naa tumsaa jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam rabbiin naa tumsaa jedhe nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam umar waan jedheen awalasta كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به يا نبي محمد أتقاف نتمي مدينة جرو كانت أديسي تنتاني مال إسنين كن بيتي تندفتنيت أو أفتن كانوا جت تنتاني أكسن جتين تريت أما مو كنوا بيتي الراغرتي ديما قالا ننجراني ندواني أكنوا تنسيني نقودوا تنجراني أكامي دبينكم ولن أبني جتشكيتي جتشو إساتي كأمر umar akka malee dallane jennaan duuba nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam bala فأخبرتك أن نأتيه الآمة كان جدين النبي ستو دي سجرا غنا كان كيسا داين أجده غنا كان داين غنا كان كيسا عمره غونا جتشا ستي همي جرا جدين بيتيني توافنا سي همي غنا كيسا توافنا سي همي جدين النبي عليه الصلاة والسلام إمو أتي تواف ما جدين لازم أن توافتا بيتي كان أكنا جدين دوبا قلت لا لك جنة كان نانجن جدي عمر فإنك آتيه ومطوف به أتي إسيتنا الأفماتي أما اللي أقرتي طواف مجدين النبي عليه الصلاة والسلام رفتيت ما طوافتا جدين بيتي كان قال عمر فآتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا أجو ديمي أبا بكر برا دكيج
abbaa bakrii bira dhaqee waan jedheen nabi muhammad nabiyyi kenna ka dhugaan taane jedhee gaafadhee jedhe nabi muhammad nabiyyi kenna ka dhugaatii miti jedhee gaafadhee jedhe abbaa bakrii umar dallanee jira akka malee qaala balaa nabiyyi kenna ka dhugaa ta'ee jira jedheen agartee ka umar Abu-bakirsidiiq قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل نتي كراها قال رتين تاني أدوين كنا كرا باطلا رتين تاني جدي قافت قال بلا نتي كراها قال رتين تاني أدوين كنا كرا باطلا رتين جدي نبان بكري اللي هما نبي محمد عليه الصلاة والسلام جوابه إن اللي جوابه قافين عمر اللي تكما ديبسان نبي كنتي في ديبسان أبا بكري اللي تكما إمو بكا بكا تقافتي والبرن جران سلا أجائب بكا أبان بكري درجة قد أسي كبدا قال فلما نؤتي الدنية في ديننا إذن مالي فقرتي ديني كينن كيستي تكينن نتفود عليه جدينا محمد إيغا دبين أكنتا مالي تكينن فود الناجر أقرتي كوني تكينن نما إسلام يقبني ديبسون كفرتي وسو إسان أقرتي كا كفرتي ديبسوف نان نسانو جنان دوبا قال أيها الرجل إنه رسول الله ليس يأسي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه أي اتبع قوله وفعله ولا تخالفه فوالله إنه لعلى الحق أكنا جدي أبان بكري يا قربا كان جدين عمرين إني نبي ربي كدوغاتي جدين ربي إساء قرتين انكلافو جدين ربي نساء إسافتم سا جدين فانو نبي ربي قبطو جدين نسلبتا عمرين فانو نبي ربي قبطو جدين أبان بكري غافسان أمسا جائبا دامي أچرت دوبا قرتي إسا جل ديمي قوچا في جچ إساء كيست اللي إسان كلافين جدين سلا نبي محمد أغرتي كاسين درا رفتني بيتي كان توافتن كان ننجل انتره جده اتيمي أبا بكري ننجل اجرا غرو غنا كان سنجل اجرا جده لك جده أبان بكري في نبي كن أكنا ما أفاني ولي تفيتي تدبين إساني تكتئ وانشو فكيست يرو كان عمر اللي جتش إسات الرادي بيه أچي نبي محمد أغرتي وان إسان جدن كان مررت ولي غلن سهيل بن عمري جداني غما قريشتي ككنمه إني كن أفيكتي نبي كنتي أفيكا ولي برسن غنا كدانيف لولي أكا أبتو جدو إسانيتت نما إسلامي نبي محمد أكا إسانيتي ديبسو يو إسان رفاني بربادا عمره برانا أكان غوني توقع رفتو أكا قدان كان الرت ولي قلن يرو مقابر ريسان كوني وام محمد هذا ما قاده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم جتشا بريسان أول ويتما كان سهيلي وان جده الرحمن الرحيم نتنبينو جد بسم الله جل جد بريسا جد نبي محمد علي بريسان إساحك جدين إيغا سني أما اللي محمد رسول الله بكا جدت لبزي رسول توكي وسو أمن نمال قونا أغرتي سيدي بفنا جدين محمد بن عبد الله جدي جدين كي جدني بريسان سير رقافة سني مرتي فكتا إسنك جيب سيفتن اللي أني رسول مربي تجدين نبين كينا محمد بن عبد الله جدي بريس أكتي دوبا سيرا فكتا كان فلتي نبين كينا ظاهرة يولا لم فكتا أمو كيسا واتو جرا وانا جايبا كيسا جرا نسريتم سا جايبا كيسا جرا أجمع نبي محمد أغرتيكا دبي كان فلتي ويتي بريساني أكنا إسا ولي جيسا أبو جندل كجدانين كإسلامي مكة كيستي هداني هركالو كيسا كورنياني تاو تجرو في جيدو في أمة مسلمة ولك الله فده كنو سابا إسلام ما كياتي فكنا لكالينا هداني هركالينا هنچنكتين نجراني يا أمة مسلم توتانا فردا جده دوبا أما إسا كان ديبسوك أبدا جدين أغرتي سهيل بن عمري
islaamu inni gaafasan ilma isaati ammallee kunoo baallamni nuti walii seenne kana tokko yoo jette baallama kana dalaguu qabda kana guutuu qabda yaa Muhammad jedheen amma walii barreessu jirraamii kun amma agartee waan amma eegalu barreessineetiin amma fixutti jirru kana tokkocha naa dhiisi jedheen nabiin abadan hin dhiisu jedheen akkasi qabanii itti kennan duuba haga ulfaatu agarta akkasi qabee nabiin kenna itti kenne Umar jala deemee Abu Jandalii kana seefi isaa bakka kana qabatee itti garsiisa Umar narraa fuudhiti morma irraa muriin jechuu isaati bar Umariin kun agartee akka malee jagna akkasit duuba fudhatee Abu Jandaliin deebi'ateen agartee Abu Jandal warra islaama heegizee sanitti rakkisu jiran duuba nabiin kenna asumatti waan sila agartee ka qalmallee asuma qalee mataallee asuma haadatee bes ufirra deebisaadhaaf ka'e sahaaban qaluullee diddee mataallee haadachuu diddee amrii nabii kennatuu godhuu didanii akka malee amriin itti ulfaatee akkamit dachaana lollee cabsinee seenna jedhanii isaan ka hamilee guddoo qabanii nabiin kenna jalaa dide Ummu Salamaa agartee itti ol deebi'ee nabiin kenna ummanni dideeti waan an jedheen na dhaga'uu dide akkam godha jennaan atummaan dhaabbadhuu qalii atummaan mataallee haadadhu jetteen yoo ati dalayde giddii isaanii dalaganii akkasitti duuba agartee kaa mataallee nabiin kenna haaddatee raada jedheeni warra irraa haaduun akkasitti ammallee agartee kaa qalma isaa ka oofee deemuu wareega isaa qalee jennaan amma namuu ka aaraa mataa ofirraa haadan wayta haadan kana mullaaci walci yaada itti jira akka malee akkasit duuba wanna jedhanii qalmallee kama giddii qalanii achii ka'anii madiinatti dacha'an qissaan keessi dheeraa namallee walitti erganii Usmaan illee nabiin kenna achi ergee isaanin dubbatee achii gad deebi'e jidduu kanatti kijibni tokko dhufee Usmaan ajjeesan jennaan nabiin kenna lolaaf woytima san sahaabaa agartee kaakuma 1,400 riwaayaa biraatti aga 500ti warra kana baallama seense du'arratti illolla jedhanii du'arratti agartee baallama seenan eegasanii dubbiin akkas hin taane Usmaan ni deebi'e haala kanaan achirraa ka'anii Madiina galan Madiinat deebi'anii jennaan ganna 10 waliin lolluu waan waliin mallatteessaniif jecha ummanni Qureeshii irraa dhaabbate duraanuu ka fitnaa guddaa itti godhaa jiru Qureeshii nabiin kenna jidduu kana muhaadaraa bal'ise duuba gandoota arabaa kaawwan cabsee muhaadaraallee agartee itti gadi dhiisee da'awaa bakka mara dhaqqabsiisee diiniin bal'ate akka malee ummanni Qureeshillee agartee namni isaanirraa islaama'e tokko dhufee Madiinatti jennaan barbaada dhufanii jennaan achumaa agartee nama lama erganiiti namni lamaan ergan dhufanii Madiinaa gahanii nabi Muhammadiin kunoo nama nurraa islaama'ee dhufe shartiin nuti walii qabnu agartee kaadisuudha nutti kenne jedhanii namni kun badee nu jalaa dhufe nabi Muhammad qabee itti kenne achii gurbaan asiin deemee wayta karaa waliin gahan jarataawwan agartee bakka ciciisaa wayta gaanii ciisan seefiin teetunni bareeddi maashaallah ajaa'iba fakkaatti seefii ajaa'ibaati jedheeni walumaan haasayaa deemanii gurbaan kun gowwaadha kaameel laalaanatti as kenni jennaan itti kenne seefiidhaan kaan achitti morma irraa dhahee wayta inni jedhe kun asii ol ka'ee baqate ari'ee akkasi Madiinaa seense qaallichi ka harganu akkasitti agartee nabi Muhammad jala seene achii nabi Muhammad maal dalayde jedheen duuba ati teetiitti na kenniteemi jedhe agartee baallama kee geeffatte kalaas jedheen nabii kennan kananat dalagee na dhiisi jedheen duuba akkasit duuba gurbaan sun achirraa ka'ee gaaratti gale duuba sahaabdichi sun gaaratti galee namni islaamee achi booda gara nabi Muhammadin deemu gara isaatti achi baqata duuba ilmi Ikrimaa faa akkasuma ilmi agartee ka amrii kun faati ijoolleen shabaabban tun cufte achitti achi baqatti isatti gaara keessan walgaanii shiftaa ta'anii naggaadee Qureeshii ta'a agartee ka Shaam deemtee galtu dabruu dhoorgan karaa
qureeshiin ufumaa cinqattee nabi muhammaditti xalayaa ergatte yaa nabi muhammad rahiimummaadhaan si qabne gaaf duraan umatuu akkay jedhee barreesse amma irraa galle warri islaamee garuma kan kee haa dhufanii akka gaaratti shiftanii nun finne nurraa qabi jedhaniin amma inumaa kadhaan ta'een nu taate ta isaanii taate hikmaa rabbii kana laala waan rabbiin dalagu nabiin kenna dubbii kana rabbi isa agarsiise edaa gaaf duraatu amrii kana fudhate achirraa wayta xalayaan sun dhufte achii agartee ummanni naggaadota iyyatanii himatanii achii jarra gaaratti xalayaatti barreessanii koottaa sahabatti makamaa nabiin kenna jedheen tumsi akkanaa argame wayta jedhaniin achirraa ka'anii isaan dhufan warri agartee sulhii Hudaybiyaadha sahaabdonni gaafa san nabii kennatti aaran ka dubbiin hin galiniif kun cufti amma kana tawbaa deebi'an gama rabbii isaanii umar haga gaafa du'uutitti dubbiin sunna keessaan baanee jedhe gaafas nabii kenna dhaabbadhee jedhe gabra bilisoomsaa ture umar sababaa saniif yaa rabbi naa araarami dubbii gaafa sanii waan narraa dhokate ilmii gaybaadhaa waan hin beeynen keessatti nabii kennan morome jedhe tumsi ajaa'ibaa gad dhufe jidduu sanitti tumsi ajaa'ibaa jarri tun agartee kaa gagaaratti galte kas dalayte ufii kadhattee ummanni qureeshii ufitti jetteeni ka qara qabdee nu deebifta jedhaniin lammata deebi'anii jidduu kanatti nabiin kenna keeybar cabsee bakka meeqa cabse warri qureeshii ka duraan fitnaa qabsiisu walii baallamanii kaa ganna 10 guutuu waliin lollu jedhanii warri irraa dhaabbate nagahaa waliin jiraatan jidduu kanatti ummanni muslimtootaa heddummaatee diiniin bal'ate qureeshii wal lola dhaaban namni biraa kennu ofirraa sodaatu hin jiru dalluun agartee ka arabaa gosootii arabaa keessatti ummata qureeshii kana warri dandeettii qabu warra ammallee haramaati dhagahamaa namni isaan jalaa nafu kufriin agartee mushrikni gaafasanii duuba nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam xalayaa araba bira dabree gaafa ruum faaris habashaa bakka mara ergee xalayaa nabiin kenna akkasitti ummanni islaamummaan bal'atte gaafa silaa waggaan ga'ee achiitti nabiin kenna gaddeebu hisaabumayyuu hin qabu sahaban hedduminarraa jechuudha warri dhufanii agartee umraa waliin godhan umratul qadaa akka jedhamu ummanni hisaabumaan qabu achi booda akkatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa tumse nabii kenna diinii isaatiif rabbiin akkasitti tumse seenaa abbaa bakrii gaafa san sahaabdonni guutuun qanaa'aa kan argatin namni ziqii argatee jecha nabii kennaa faana bahee waan nabi muhammad jedhe san irratti qalbiin isaa quufte akkasitti agartee qalbiin isaa ziq jette abbaa bakriiti gaafa san keessatti akkana duuba akkasitti duuba Abu-bakirsidiiq rabbi isarraa haa jaalatu gaafa saniin keessatti gahee guddaa kana taphate gaafa saniin keessatti Abu-bakirsidiiq gaafa sulhii Hudaybiyaa keessatti akka kana dalage duuba rabbi isarraa haa jaalatu Abu-bakirsidiiq yoo jedhan nama laafaadhaa miti duuba hojiin isaa akkana ture insha allahu ta'aalaa darsiin keenya kutaan 5ffaan asumatti nu hobba'a yoo rabbiin aalamaa fedhe haga darsii biroo kutaa agartee 6ffaan walitti deebinutti seenaa abbaa bakrii irraa nagahan nu turaa isiniin jedhaa ma'assalaam